nama namummaan beekamu maastar abinnatu arra dhukkubsatee ciisa. Namoota namummaan nama bira dhaabbatan hedduudha argine. Haa ta'u kan akka maastar abinnat osoo fakkeeffanne, osoo miidiyaaf hin jenne, osoo suuraa fi viidiyoof hin jenne, dhugumaan quuqamee keessa isaatii torooltummaa hojjechuudhaan dargaggoota jaarraa kanaatiif fakkeenya ta'ee tokko maastar abinnati. Saban qoodu amantaan hin filu, kutaan qabu. Akkuma dachee addunyaa tanarra namni gaariin hin turre. Nama akka maastar abinna kana dhabuun nama tokkoo miti. Isa duuba haadholii ulaan itti cufamte. Daa'imman abbaan irraa du'e. Qaama miidhamtoota daandii gubbaa jiraatan kan kutaalee biyya garaagaraa keessa jiraatantu maastar abuun duuba jira. Isa dhabne jechuun balbala isaan iftu meeqa dukkanaawa. Egaa lammiitoo namni kaleessa haadholiif oolmaa oole, daa'immaniif oolmaa oole arra siree gubba ciisaa jira. Nama kanaa kanaaf dirmachuun, nama kanaa kana bira dhaabbachuun dirqama lammummaati. Addunyaa tanarratti manni haakimaa maastar abinnatu lubbuu baraaruu danda'u yoo jiraate lammiileen Itoophiyaa dirqama bahuudhaan nama namummaa isaatiin ilma namaatiif jiraachaa jiru lubbuu haa baraaruun ja'a. Inni fakkeenya namoomaati. Fakkeenya dhaloota jaarraa kanaa barsiisaa jirudha. Irra baay'een keenya tolooltummaa isa fakkeenya godhannee hojjechaa jirra. Obboleewwan koo bakka jirtanii obboleessa keenya du'aa godhaa.